kennaan isin kennitan kuni hawaasa san biratti yoo waan dura hin baratamin garuu uummata Oromoo biratti kennaan hiika guddaa qabaa hiika adda addaas qaba. So waan lubbuu qabaas kennitanii waan akka meeshaas kennitanii kennaan kun uummata san biratti akkamitti ilaalama akkasumallee immoo yaas kennaa kan akkamitti ilaala jettanii yaaddu. Duraan dursa qeeroo teenya qeeroo hawaasa Naayiroobii hawaasni biyya tana jiru kun Naayiroobiin tuni biyya Oromoon sabboontummaan itti beekamtu turte biyya Oromoon jabduun wal dhageessu ta'u wal quba qabdu qabsoo Oromoodhaa bifa adda addaatiin keessa gaggeessaa turte yeroo ammaa garuu bakka san hin jirtu jalqaba irratti qeeroo teenya jila arraan tana gartee if dura naqaayaan hoogganee chiin dhaqe kana yaada kana adda durummaadhaan namni jalqabee qeeroo keenya kadir nageessooti baay'ee galateeffachuun barbaadetti aansuun qeeroo dharra wajjin dhayne cuftinu qeeroo galata addaan biratti qabdu uummata Oromoo birattis seenaa biyya tanatti Oromoon turte duraan keessee turte san haaromsuuf qeeroo lafaa kaate waan taateef hunda isaanii galateeffachuun barbaada. Katti aanu gara gaafii teettee hoggaan dabru kennaan Oromoon nama tokko nama galata isaa godhe dura nama hijaa isa godhe kanarraa kaanu waggoota 150 arraa dura Minilik Oromoo irratti gocha dabaa raawwate. Isaa fi fakkaattonni isaa warri Gobanaa Daacee kan Oromoo ta'ee jechuudha. Daaceedhaa Oromoodhaa bagana godhe jettee isa faarsaan jirtu Oromoon. Gobanaa Daacee haga arraatti namni Oromoodhaa maqaa Gobanaa namni qabu itti saalfata. Minilikis yeroo sanitti nugusa ta'ee waan Oromoo irratti hojjete seenaadhaan barreeffamuun yakka ta'ee afaanin himamuun yakka ta'ee yeroo turetti Oromoon waan san hin dhoysine hin awwaalle akka isaan barbaadanitti dabarsee dhaloota dhaalchisee asiin gahee waan Minilik waggaa 150 dura Oromoo godhe akka waan kalee nu godhetti nutti dhagayama qaamni xiyyaana lalata aanoliif calan goggi maqaa dha'umu warrootiin abbootii garaa kan kana dhoysuudhaaf deeman yoo ta'e malee nama Oromoo ta'ee aanoliif calan ko hin beeyne hin jiru kan yeroo aanoliif calan ko itti maqaa dha'umu qaamni isaa hin laalanne hin adoonne hin jiru jechuudha. Akkuma nama hijaa godhu hijaa isa godhe hijaa isaa san tursiifatee irraa anaannatee tan dhiifama godhuu taatu godhee tan kafalachuu taatu kafalachuuf qophii fuulduraas ta'u akkasuma nama isaaf tole nama guuza qabsoo isaatiif ta'e nama saba kana bira dhaabbate Oromoon galateeffachuuf waan danda'u hunda godha. San keessaa wanni qeeroon teenya ta'arra Naayiroobiidhaa hojjette waan takkaa jechuu haa xiqqaattullee malee. Namni kuni nama dhalataa biyya biraa saba biraa irraa ta'uun isaa osuma beekamu gaheen inni qabsoo Oromoo keessatti gumaache baay'ee guddaadha. Maaliif yoo saba ta'e namni kun dirqama sabummaa isaa bahee waan addatti isa galateeffachiisu hin qabu jaama. Garuu kun saba keenyaa miti. Waan kana isa rakkisee gaafa deemee waraana kibbaa dhaqee dubbisee waraana adda bilisummaa Oromoo haasofsiisee maaliif akka bahan maal akka hojjetan waa cufa bifa dookumantariitiin miidiyaa biyya biraatiin addunyatti garsiisu waan isa kakaaseetu jiraachuu nama kana. Yeroo sanuu fira qabsoo Oromoo ta'uu isaatii fi addatti Oromoof bakka addaa qabaachuu isaa nu ibsee jira jechuudha. Har'a immoo deebi'ee hayyoota keenya wajjin qabsaa'ota keenya wajjin hidhaa dhandhamee jechuudha. Namni kuni nuuf gootaa jechuudha. Kanaaf wanni qeeroon teenya har'a isaaf goote kuni aadaa Oromoo ta'ee itti xiqqaata. Aadaa Oromoo akka Oromootti yoo kan kana waliif goonu ta'e isa harka 10 kana caalaa godhuufitu nurra ture waan ta'eef kuni waan xiqqaadha. Akka qeeroo muraasa qeeroo Naayiroobii waliigalaati miti. Qeeroo muraasa takkatti haanuu fudhatamu malee akka qeeroo Oromoo waliigalaatis miti akka Oromoo waliigalaatis miti maaliif kennaan kun waan xiqqaatu waan ta'eef korbeessa tokkoo fi uffata uffisne. Kana wanni inni garsiisu Oromoon nama galata isaa oleef akkam akka bakka qabu waan ibsuudha aadaa teenyaas kanarratti kan waan jechuu barbaada. Tole hedduu galatoom obbo Artist Aliyyi Saabit kana
waa'ee kennaa xiqqeenya kennaa irratti wanti guddaan beekamuu qabu kennaan xiqqaachuu yookiin guddachuu miti. Wanti guddaan laalamu hiikaa kennaa sanaati, yaadicha kennaa sanaati, kaayyoo kennaa sanaati. Kana akka gaariitti hubata. Yaasinis kanarraa baay'ee gammachuu qaba. Akkuma isin dhaxxanii kennaa sanniin kennitaniin suuraa kaasee natti ergee gammachuu isaa ibsataa ture. Baay'ee of wallaalee jira. So isaaf hiika guddaa qaba. Uummanni Oromootis isa biratti uummata jaalatamaa, uummata baay'ee inni jaalatu. Kanaaf waan kana gootanii sanayyuu immoo osoo qophii yeroo dheeraan godhin, osoo mari'attanii nama hedduun waan kanarratti hin hirmaatin, nama muraasaan yeroo gabaabaa kana keessatti haala kana aanjistanii kana gochuu keessaniif hedduu galatooma. So kadir nageessoo sittiin deebi'a. Ogguu re'ee jirtuu tana qabdanii isaa geessitan. Foonis qopheessanii foonillee isaa fiduun ni danda'ama ture. So re'ee jirtuu maaliif geessuu isin barbaachise? Maal inni? Maaf qaleen beeku ta'a, haalli isaan itti qalan kennaan ala ta'uu danda'a. Bu'aa bahii qaliinsa re'ee sana irraa hir'istanii osoo foon geessaniif yookiin immoo baaftanii foon bittaniif irraan salphatu ture. Maaliif re'ee jirtuu geessuun barbaachise? Galatoomi Ebbaa. Re'ee jirtuu geessuun wanti barbaachiseef ni jiraata yoo ta'e jiraadhaaf jiraa geessan isaatu jiraadha. Nama jiraadhaaf jiraa geessanii jireenya isaa akka inni jiru garsiisuudhaaf hangas guddata hanga jiraasaniitti wanti agartee du'aa tokko yookaan foon immoo yoo namaa geessan akkuma foonii sanitti ilaalama jechuudha innillee. Gaafa jiraa geessaniin dhuguma namni kun jiraadha jechuudha. Jiraa yoo jedhu immoo namni jiraateef qofa jiraan ta'u. Hiika gabaabumatti nuti garsiisuu barbaanne jiraa isaa geessuun ati dhuguma jiraadha. Jiraa keessaallee jiraataadha, jabaadha. Jabeenya isaa qabsoo Oromoo keessatti wantoota inni Oromootti makamee saba kanaaf sagalee ta'uudhaan carraaqeen inni baroota hedduurraa godhu jiraa ta'uu isaa waan garsiisuuf re'ee jiraa isaa geessin Ebbaa. Hedduu galatuma. I think akka Kadir jedhutti akka aadaa Oromootti illee waan jira namaa kennuun kennaa lubbuu qabu namaa kennuuni nama lubbuu qabu nama jiraadhaaf jiraa kennanii. No foon du'aadha waan du'aa nama jiruuf hin kennanii. So kennaan kun ammoo hiikaan isaa signifikaansiin isaa barbaachisummaan isaa waan bara baraan jiraatu waan seenaa ta'uu danda'u yaadannoodha. Kanaaf waan lubbuu qabaa geessine jedha. Anii fi namoonni tokko aktiivistoonni online irratti akkuma suuraa isaan inni nutti ergeen waliin qoosuu turre. So ani gaafa re'ee sanaa fi uffata qorraa bilaankeettii fa'aa gaafa geessitan argu ani sammuu kee keessa kana dhufe sila gurbaan kun akka yookaan intala Oromoodhaa fuudhee ittiin gabbaruuf kana geessaa jiranii filaata re'een tun re'ee gabbaraatiifa jedheeti qalbii keessa na dhufte. So isin immoo waan lubbuu qabaa tana nama seenaa qabu nama jiraadhaa kanaaf jiraa geessine malee dubbii gabbaraati waliin qabatu naan jedha Kadir ka galatoomi. Aliyyi sittiin deebi'a.